naannoo Oromiyaa hin beeka jedheen amanoon tokko isaa wanni nu beeynu jiru dhiifa masma gaafi biras gaafadda isan uummata Oromoo uummata miiliyoona ganga'u war dabil warra ta'u harka qabdani paartii keessaa harka paarlamaalee keessaa harka olaanaa qabdani lakkoofsa hojjettootallee miseensallee santi caala gara ganga qabatanii santi beekumsa dhammoon dhabdammoo akkamii warri diqqaan kun gancu kontrool san godhe sababa keessan uummati miidha waa'ee beekumsaati miti dubbiin siyaasaa beekumsa qofaa miti dubbiin siyaasaadha humni akka itti ijaaramedha humni paartii akka itti ijaaramedha rakkoon jalqabaa rakkoon bu'uuraa biyya tanaa akka EPRDF itti ijaaramedha addaawii dhaabni jedhamu dhaabbolee afurtuu walitti dhufe dhaabboleen afurii kun dhaabbolee walqixaa miti walqixxummaan qaban humnaa walqixxummaan qaban garumsa walqixxummaan qaban muuxannoo walqixxummaan qaban dhaabbolee arfan kana ka ijaare TPLF humna qaba waraana qaba security mataa ofii danda'e qaba namoota baratan qaba duuballee nama isa gorsu qaba humna qaba itti aanee dhaaba ba'aadeen jedhamu amma ADP ka ta'e kan dhaaba kan hanga tokko wayyaadha garuu isaanillee harka jaraa keessa jiru OPDO'n jarri waraana dargii injifatee biyya kontrool godhuudhaaf waggaan takka yoo haftuudha ka ijaarame gahumsanis muuxannoodhanis walqixaa miti OPDO'n erga biyya seenee booda ijaarame jechuun ni danda'ama ta duraa sun maqam ta waggaa tokko bara 82 ijaarame jedhamu sun maqa erga sanii ijaarame erga sanii namni beekaan anas dabalatee namoonni biraa hedduun itti makamee jira kun immoo yeroo hundaa hin waqaram maaliif ilaalchatu jira beekaa ofitti hin dabalinaa maalii ka jedhu beekaan xawalwaalleedha ilaalchota hamaa ta'an ka EPRDF irraa maddutu jira ilaalchota kanaan humna godhachuu hin dandeenye OPDO'n keessatti afaan faranjiitiin maal jedhama finding your voice sagalee kee qoonqa kee dhageessisuu humna kee ijjannoo kee maalummaa kee argisiisuu kun OPDO'n hanga amma gaafa qeerroon ka'uutitti assartu godhuu hin dandeenye qabsoon hin jiru jechuudha miti qabsoon turee jira jidduu OPDO'tiif jidduu dhaabbolee biraa qabsoon jira yeroo hundaa'ii jira garuu qabsoo humna godhatee akkanatti uf assartu godhuu danda'u hin turre so kanaaf EPRDF dhaabbolee arfan jedhu kana yoo ijaaru arfan kun walqixaa miti ka humni irra qabu santuu murteessa jechuudha ka waraqaa barreessu ka yaada maddisiisu security'n duuba taa'ee waraanni duuba taa'ee murtii siyaasaa kanarratti influence ka godhu TPLF kanaafuu walqixa jechuu hin dandeenyu ka ta'uu qabu dhaabboleen kun arfan anammallee EPRDF inuma jira akka durii cimaa dhajechuu baannullee bifa haarawaan muummichi ministeeraa haarawaa ijaaraa waan jiran natti fakkaata an akka jedhu walqixaadha mitiidha walqixxummaan maali proportional ta'uu qaba ummanni miliyoona 40 miliyoona 50 tirraa dhaabni bakka bu'e bulchiinsi isaa bal'inni isaa haalli xaxa siyaasaa isaa kunii fi kan ummata miliyoona 5 miliyoona 6 dhaabni bakka bu'u walqixa ta'uu qabu representation isaa nama sagal buuf namni walitti namni sagal nama 36 sagalii kana nu amma hojii raawwachiiftu kana yoggaa filatamu rubber stamp ta'uu qabu sagal qofa ta'uu qabu fakkeenyaaf 20 ta'uu danda'a maaliif nama dandeettii qabu nama humna qabu humna siyaasaas humna ogummaas nama qabu humna bulchiinsaas nama qabu bakka san buufannee namni sun qajeelfama achitti bahisanis fudhatee naannoo keenya keessatti iddoo qulfii ta'e qabatee gaggeessuu danda'uu qaba kanaaf mootummaan EPRDF kun yoo EPRDF akka amma jiru kanatti itti fufu taate yoo itti fufu taate restructured ta'uu qaba walqixa ta'uu qabu walqixaa miti naannoleen walqixa waan hin taaneef haalli lafarra jirus ikoonomiin bulchinus ummanni bulchinus siyaasaan bulchinus walqixaa miti waan walqixa hin ta'in akkamitti humna tiriim gootee caccabsitee walqixxeessita walqixaa miti so kanaaf rakkoon jiru ka OPDO humna dhabsiise tokko akkaataa EPRDF itti ijaaramedha kana suniin jala qabani as eegi wal bara